yeroo walga'ii keenya adeemsa dhufaatii miseensota akkuma kofilatamanii fi seenaa isaanii yeroon dhaga'u akkasuma kutannoo isaan qaban yeroon argu as dhufuun koo hiika akka qabu natti dhaga'ame. Isaanis akkaataa dhufaatii koo fi haala koo yeroo dhaga'an baay'ee dinqisiifatan. Egaa hiriyaan keenya isheen haaraan egaa kana booda yeroo gaarii ta'e waliin dabarsina jedheeni kanan yaadu Fiqirteedhaan wal bara. Waa'ee abbaan koo loltuu ta'uu, waa'ee hojii kootii, waa'ee jaalalan biyya kootiif qabuun dubbadhe. Waa'een keessan asitti hafe. Yeroo hunda keessa kootii waa gochuu yaada. Dhugaa dubbachuuf maal akkan godhuun beekuun ture. Sanaaf guyyaa sana mana amantaa kanan deeme. Garee fi isin gidduutti hafa. Harmeen jecha masoobni xiqqoon qabu jedhu qabdi. Sirrii jette. Dhugaadhaan akkan caalamniif bulee of guddisa. Soobnani akkan harmee waliin jiraadhu irraa eegale. Isin osoo jirtanii akka hin jirretti agarsiisuuf. Isiniin sodaa kamirraayyuu eeguudhaaf jecha gaaffii baay'eedhaaf deebii osoon barbaadu soobichi guddate. Hamma ammatti kanan hin heerumneef da'uu waan hin dandeenyeef jecha jedhu hamman dubbadhuttan ga'e. Hamma guyyaa gaariin yookiin hamaan tokko dhufutti waa'ee harmee keessanii fi haadha manaa keetii waan tokko akka nagarre akkan dhageenye. Diyaarii kanaan hamman waan hundumaa isinitti himutti akkuma hirriban daaqora futtiin jira.